fayyaa dhabnee haakima dhayne jechuurra garaabaa jimaa walitti qabnee aboo rabbi si haa fayyisu yoo jenne irra nuu jirti nu haakimee rabbiin takka. Lammee isaan anshuraansii asitti dheengadda dirqamaan ka qabuu fi kan hin qabne akkanatti raafuuneeti waan mootummaan nu gaafatu qaalii mootummaa diduu hin dandeenyuu jechuudhaaf gabaasaa san maallaqa hangam beeyne walitti qabanii miskiinaa fi dureessa walqixa godhanii kaanii kutatanii ni jechuudha. Kan dhabaa bira kutaa kan kana kutaa kan osoo hin jirtu akkanatti raafuunee jechuudha. Qabaataan eessa deessa harka mootummaa jala deessa. Fayyadabaan eessa deqa harka mana hakimaa deqa. Kanarraa waan ta'eefoo hoggaa waa kannaa jennu dirqamaan nurraa fuutan hoggaa waa nu hakimaa koottaa rokkoo nurraa hiikaa jennu qaamamaarree isinii gaafan xalayaa fi qalama akkana goyirra godhuun habbaata.